Oduu yakka gowwoomsaa namoonni bebbeekamoon ittiin hidhaman isiniif dhiyeessinaa nu faana turtii gaarii. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hundeessitootaa fi abbootii qabeenyaa dhaabbata Fintech Investment irratti qorannoo yakkaa xumuruun gara abbaa alangaatti erguu fi himanni irratti banamuu beeksisee jira. Shakkamtoonni kunneen beekamtummaa namoota dhiibbaa uumanii fayyadamuun lammiilee 1,200 ol ta'an gowwoomsuun walumaa gala qarshii biiliyoona takka tuqaa 7 miidhaa geessisanii jiru. Yakkoonni kunis gosa yakkaa adda addaa 19 qorannoo bal'aa fi walxaxaa kanaan dura poolisii Finfinneetiin eegalame xumuramuu isaa beeksisee jira. Shakkamtoonni dhimma kanaan barbaadaman Daani'eel Yohaannis Iyyaasuu fi Girmay Gebremikaa'el yoo ta'an, Daani'eel to'annoo jala oolee mana sirreessaa taa'uun dhimma isaa hordofaa jira. Shakkamaan lammataa Girmay Gebremikaa'el qabuuf ammoo hordoffiin itti fufee jira. Girmay kanaan dura bara 2010 dorgommii waancaa addunyaa Afrikaa kibbaa irratti maqaa dhaabbata Askaaluukaan jedhamuun lammiilee miiliyoonota gowwoomsee biyyaa baqatus Poolisiin Federaalaa Interpool waliin ta'uun qabee gara biyyaa deebisuun seeraan akka gaafatamu taasisee akka ture dalmeen yakka isaa ni agarsiisa. Malli isaan ittiin ummata gowwoomsan konkolaataa ammayyaa kaffaltii parsantii 50 qofa kaffaltanii guyyaa 90 keessatti ni argattu kan jedhu ture. Akkasumas kaffaltii hafe parsantaa 50 baankiidhaan liqii dhalan qabne waggaa 5 keessatti kafalamee kan xumuramu waadaa sobaa dalaniifi jiru. Haa ta'u malee kaffaltii konkolaataa, taaksii mootummaa fi meeshaa chaarjarii konkolaataa elektiriikiif jecha namni tokko walumaa galatti qarshii miliyoona 1,365 akka kafalu taasifamuun saamichi kun raawwatamee jira. Poolisiin qorannoo isaatiin akka mirkaneessetti shakkamtoonni kunneen ummata amansiisuuf konkolaattota 148 Jibuutiidhaan galchanii konkolaattota 100 namoota muraasaaf hiranii jiru. Haa ta'u malee konkolaattota 48 hafan dhoksaan kan gurguratan yoo ta'u, konkolaattota 350 biyya alaatii galchinee jirra jedhanii odeeffannoo sobaa facaasanii jiru. Dabalataan konkolaattonni 400 buufata doonii Jibuutii jira jedhanii hawaasa gowwoomsanii qabatamaan konkolaataan achi jiru akka hin jirre poolisiin mirkaneessee jira. Bocha kanaan wal qabatee shakkamtoonni Jibuutii keessatti maqaa Alfaatizool jedhamuun dhaabbata hundeeffatanii konkolaattota 336 kaffaltii parsantaa 10 qofa kafaluun fudhatanii turan. Haa ta'u malee konkolaattota kanneen kaffaltii hafe parsantaa 90 utuu hin xumurin Jibuutii keessatti gurguranii qarshii isaa dhuunfaa isaaniif godhatanii jiru. Akkasumas kaampaanii Chaayinaa konkolaataa elektiriikii oomishu waliin waliigaltee tokko malee akka waan waliigaltee qabanitti sobaan addabaabaayii masqalaatti konkolaattota liqiin walitti qaban agarsiisuun uummata burjaajeessanii jiru. Dhumarratti yakka kana beeksisaan jajjabeessuu fi maallaqa seeraan alaa irratti hirmaatanii jiru jechuun artistoonni bebeekamoon Solomoon Boogaalee, Sarawiit Fikree, Daani'eel Yohaannis, Abrahaam Gizaw, Yigaram Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasir to'annoo jala oolanii jiru. Namoonni kunneen beekamtummaa isaanii fayyadamanii ummata erga gowwoomsanii booda badhaasa konkolaataa BYD Song Plus tokkoon isaanii qarshii miliyoona 8 baasuuf fudhatanii jiru jedhamuun hanga bitootessa 30 bara 2018tti beellamnee irratti kennamee jira. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media odeeffannoowwan isin fayyada jennee isiniif dhiyeessinuu akka karaa salphaa ta'een isin dhaqqabuuf miidiyaa keenya hordofaa, like, share godhaa, waliif qoodaa waan waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.